gartee waraana bilisummaa Oromoo Tijaanii hin dhiyeessan. Kan dhufee harka kannate. Waraana bilisummaa Oromoo katabalame. Raguma guutuu wajjin dhiyeessan. Harka aboojii meera guutuu wajjin dhiyeessan. Jarri namni akka baalaan mukaatti namaa caasee hidhannoo gara akka taanaa hidhannoo geessan akka baalaan mukaatti harcaafne gaafatan waraana bilisummaa Oromoo dilesan akka baalaan mukaatti harcaasaniit hangana hidhannoo reekan eessa kutaree dilekka baalaan mukaatti irraa harcaafame suni hidhannoon isaanii eessa kutte eessa kutte hidhannoon isaanii waraanni bilisummaa Oromoo meeshaa akkanatti lafa tuuleet qawwee gurguddaa addaan baasee beektootaa fi madoo addaan baasee Ragaan keessa akkana maadhee dadhabanii akka baala mukaatti harcaafne jaanii harka mirgaa waraana bilisummaa Oromoodha ajjeefne jirra. Meera reeffisa. Dhageeffadha. Namni gaafa booji'ame yookaan gaafa injifatame. Waraanni bakka lola keessa jirtu gaafa injifatu. Reeffaas gaafachuu hin danda'u. Madoof gaafachuu hin danda'u. Booji'amaadha qaba. Booji'amaa harka diinaa jira. Hidhannoo harka diinaa seena. Gaafa injifatame. Waraanni bilisummaa Oromoo viidiyoo kan gartee gara jeese ragaadhaan gartee telegiraamii gubbatti kan qabame hidhannoolee asirratti sirreessifneera. Duba jarriyoo harka mirgaa jara jeeseetu marreeffata fugute bookaas dhaabbatanii. Kun taphaa gama biraatiin. Ibsa waraana bilisummaa Oromootiif kanname walqabatee waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii gartee madaalawaa irratti akka jiranii fi marii waraanni bilisummaa Oromoo dide Tanzaaniyaatti waraanni bilisummaa Oromoo yeroo lama gartee mariidhaaf dhiyaateeti marii gartee dide waan ta'eef jecha mootummaan tarkaanfii irratti fudhateeti adabaa jira seera qabsiisaa jira seera kabachiisaa jira jeeti laggasa tulluun ibsa kana dhageeffannee wal gaddeebina. በኦሮሚያ ክልል የተፈጠረውን የጸጥታ ችግር ለመቅረፍ መንግስት ከማስከበር ጎን ለጎን በሰላማዊ መፍትሄ አማራጭ ችግሩን ለመፍታት ከሸኔ ሽብር ቡድን ጋር ሁለት የሰላም ውይይቶችን በታንዛኒያ ዳሬ ሰላምና ዛንዚበር አድርጓል። በሰላም ውይይቱ ብዙዎች ጉዳዮች ላይ መግባባት የተፈጠረ ቢሆንም ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን የሚጻረሩ ተመልሶ ያደሩና በሂደት ያሉ ጉዳዮችን በሽብር ቡድኑ በአቋም በመያዙ ከግትርተኝነት ባህሪ የተነሳ የሰላም ስምምነቱ ውጤታማ እንዳይሆን አድርጎታል። መንግስት ህግና ስርዓት ከሚጠይቀው በላይ ወጣ ባለ መንገድ ብዙ ርቀት በመጓዝ ሰላማዊ ሁኔታ እንዲፈጠር ቁርጠኝነቱን አሳይቷል። ሰላም በአንድ ወገን ብቻ ወይም በአንድ ወገን ፍላጎት ብቻ አይመጣምና የመንግስትና የህዝብ ጥረትና ፍላጎት በዚህ ምክንያት ሳይሳካ ቀርቷል። በመሆኑም ህብረተሰቡ ለረጅም ጊዜ ከቆየበት ግጭት ድባብ ወጥቶ በተረጋጋ ሁኔታ ኑሮውን እንዲመራ ለማድረግና የተረጋጋ ፖለቲካዊና ሰላማዊ ሁኔታ በአካባቢው ለመፍጠር መንግስት የጀመረው ውጤታማ የህግ ማስከበር ስራ አጠናክሮ ቀጥሏል። በዚህም ቀጣይ ሽብር ቡድኑ አባላት ከሰሞኑ ተደምስሷል፣ እጅ ሰጥቷል፣ የሎጂስቲክና የሰብአዊ ቀውስ እንዲደርስበት አድርጓል። መንግስት ሰላማዊ መፍትሄ አማራጭ ባለመሳካቱ ምክንያት ተገዶ ህገ መንግስታዊ ግዴታውን ለመወጣት የሚያደርጋቸውን እንቅስቃሴዎች ለማጠልሸት የሚደረጉ ሙከራዎችም አሉ። እነዚህ መቼም ቢሆን ተቀባይነት የላቸውም። ibsi kabbade saadhaa maalii garaagarummaa tokko biyyoon latti baqachiifnee jirra. Garuu ibsi ganna tokko kan nameef ibsi ganna irraa waluma fakkaata. Garaagarummaa qabu jechuudha. Tokkuma ibsi jalaalachuutu. Waraana bilisummaa Oromoo akkas goone akkana goone. Marii waraanni bilisummaa Oromoo akkan didin waraanni bilisummaa Oromoo marii haqa qabeessa akka barbaadu. Taayee danda'u manni hidhaatti haa tolu mana hidhaa keessa gartee arra gartee bilisiginnaan dararamaa jiru otoo mana hidhaa dura ragaa beeku. Mootummaa kiyya